Ashama akkam jirtu soorsaatu miti jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii yaa walitti deddeebi'uun kun maallu jettee koomantii irratti tokko baay'uma nafarsinaa baay'uma hootanitti hootan jechuun maal jechuudha kashtii koo hootan jechuun yaa dhoko baga nagaan nu dhuftanii bagmayyoo walitti deemtanii waliin hojjettanii warrumti yuutuubii afaan oromoo kunii jettanii nu jajjabeessituun hootanii jedhina. Hamlee odoo ganaa jalqabne malee akka taabne keenya buuftu maal jechuudha. Jabbiidha naannoo nama warree saara nu se'anii maal nu jabbiidha jalaa. Naa jirtu miti ofiif naguma keessanii nuyi nagaa keenyadhaa galata rabbii yaa anu walitti hoodhaa jirru. YouTubein ka takkaadhaan miti waan hojii YouTubii asuma warri YouTubii jalqabdanis warri ganaa jalqabanis warri ganaa jalqabdanis viidiyoo fe'uu qofa miti laa viidiyoo saaqanii viidiyoo fe'uu qofa miti YouTubii waan baay'ee nama barbaachisaa imeelii maal gochuu cimsuun nama barbaachisaa bilbilatti gashuun nama barbaachisaa biyyi nama barbaachisaa biyya filachuun jechuudha fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti monetization namaaf hin ta'u wayin Keeniyaa nu rakkoo Keeniyaa irra beeka gaa adisansiin jechuudha la nu qabsoofne adisansiin akka nu beeku gochuu qabna jechuudha biyya keenya keessatti monetization hin ta'u akkasuma biyya filachuu wayin biyya filachuuf nama barbaachisa biyya filachuuf immoo beekumsa nama barbaachisa YouTube mataa isaa banuuf beekumsa nama barbaachisa. Kanaaf kana hundumaa jira waan ta'eef kana keessatti ankaleessa sa'aatii 7tti jalqabe har'a bari'ee sa'aatii 3tti xumuramee jechuudha. Waa'ee YouTube banachuu jechuudha. Waa'ee YouTube banachuu. Inni iyyuu xumuramee jechuun xumurarra hin geenye laa sirreessuusaa ganaa waan meeqa jira jechuudha. Mata duree sirreessuun hin jira. Mata duree nama fakkeenyaaf koottaa marqaa nyaanna koottaa buna dhugna koottaa daandii deemna koottaa akkas deemna koottaa nutti baay'ate risk kontentiin jedhamu jira isa namatti fida har'aa bakka akkasii deemuun barbaachisa deema har'aa haadha eebbaa bira naqana barbaachisuutti isa borummoo maalitti taa'een jira kanallee akkas wantoota jechoota filachuu qaban jechoota jedhamuu qaban jennee barreessuu qabna jedhamee barreeffamuu qabaa jechuudha. Kana hundumaa mucaan kun yoo duratti dhufte malee sirreeffachuun hinoote baay'eettuun jechuudha dhagaa hawlee akka nama buufne fikko kanaaf kun akka sirratuufii fi dhufte malee waan biraatiif miti wayinis immoo haadha eebbaa kana piraankiidhuma gochuuf qofaaf miti isin jechuu barbaadeni warrumti YouTube hojjettanis kanatti yaadatti hojjetadha ogaa hojjettanitti kootila jalqaba lakkoofsa mana poostaa baafadha. Biyya alaa teessanii hojjettan obbolaan keessan biyya keessaa isinii baasuu danda'u mana poostaa jechuudha. Warri immoo yaa warri biyya alaa teessanii hojjettan immoo fakkeenyaaf akka Ameerikaan akka Kaanaadaan akka Ingiliz teessanii hojjettan yaa poostaa manumattuu isinii dhufa waan ta'eef adiraashaadhumsa mana keessanii guuttu malee kamiyyuu guuttan. Itoophiyaatti garuu poostaan mataa ofii nama barbaachisa dirqama jechuudha. Poostaan hin jiru taanaan karaa kamiin yaadisansii namaa ergaree kanadha. Yeroo tokko onlaayinii jedhu garuu onlaayiniidhaan nama saksesfuulii ta'e hin argine amma ammaatti jechuudha. Hin jiru nama nagarree karaa gama kootii karaa onlaayinii kana guutanii warra saksesfuulii ta'an hin argine. Kanaaf poostaan dirqama nama barbaachisa waan ta'eef isa qopheeffadhaa. Warri ishee argitaniillee jajjabaattanii saaqachuu barbaadan jechuudha. YouTube hundumtu yoo hojjetu YouTube dhuguma deebisnee yoo sumaan baga deebifteef jedhee naggeeffataa ramada akkamitti banattee nan banaddaa natti achi ta'anii banatamas ta'anii banatoonni warri nagaafatan hin jiru hin deebisneef kunoo baga deebifteef kana fedhee naggeeffata. Lakkoofsa tokko imeelii isaa Gmail jechuudha. Imeelii Yahoo odoon ta'e an Googilii nama barbaachisa imeelii. Imeeliin immoo lamatu nama barbaachisa. Tokko sirratti isa ittiin cimsatan jechuudha. Imeelii lama kabar imeelii isa jedhan jechuudha. Kabar imeelii lama nama barbaachisa. Fakkeenyaaf Tigist soorsaa jettee isaa akkattee yoo ta'e immoo Tigist Itoophiyaa
gabarii ta'aaf jechuudha imeelii isheetiif akkasitti yoo saaqatte dirqama nama barbaachisa jechuudha. Dirqama nama barbaachisa odeefi maaliif yoo cimsatan malee attuun akka nama gooti. Dirqama bilbilli fakkeenyaaf ijoolleen biyya Arabaatti taa'anii too saaqatanii hoggaa biyya kanatti dhufan bilbila biyya kanaa rakkatu waan ta'eef irraa amma dhufanii amma namni bisiibee namaa beeku namaa jijjiirutti bilbiluma biyya ofii an nama amanan an obboleessa sanaadha soo ta'e osoo itti gashatan isa turre bareedaadha. Warri warri siimii achiitiin baratan. Eeyyee kanaaf dirqama bilbilli barbaachisaa kanadha. Dirqama silkii kwaalitii qabu nama barbaachisaa viidiyoo kwaalitii qabu waraabuudhaaf jechuudha. Isaan kanadha. Kanaaf egaa jechuudha yaa jara koo amma kana hojjechuudhaaf dhufne kan bultarra kan barfattee yeroo jechuu wayii jira. Eeshi yoo dullaate asuman deebi'e ammas isirra gaanaata wayii achi dullaan naariinaan asuman deebi'a. Dullaadhaan naariinaan asuma hojiidhaaf dhufte waan ta'eef dullaadhaan sinarri soorsaanis maaliif hojiidha kun hojiidha. Hojjettanii akkuma ta'etti ofirraa nagashuu didda akka isaati waa kanaa kaleessa isaati sana. Yaadha koo isa iyyuu obsaamsaaluti malee. Anu obsa dhabee dhugamaa baay'ee naa. Tokko iddoo ta'ee dhimma mataa keetti jedheetu nama biraa deemuu danda'a garuu obsadha waan ta'eef obsaan hojjetame waan ta'eefidha malee. Kanadha. Waan baay'ee barbaachisaa. Waan baay'ee nama barbaachisaa akkuma saaqachuu doon ta'in kana hunduma isaa seetingii isaa sirreeffachuu cimsachuu. Garbuchuuf nama hubannaa qabu bira deemuun dursa barbaachisaadha. Warra yuutuubii qaban hin jiru mitiidha. Bira deemanii waan hubannaa isaanii waan isaa akkamitti isaan akka jammaran waan tokkorraa hubachuun barbaachisaadha. Akkasumaan kaameraa fuuldura kaa'anii waraabanii gadhiisuun anammoo barumsa guddaa irraa argadde jechuudha. Sirrii miti. Inni kun dogoggoraa fi hawwii achi teenyee hawwiin bakka ebelu yuutuubii hojjetaa jira. Ebelu inni nageenyaa miti tiktook irraa yuutuubii irraa waan tokko. Yuutuubiin akka meeshaa akka wannoo miti barjoollee. Akka dhaggeeffannu bichaa. Yuutuubiin beekumsa sin barbaachisa gadi fageenyaan. San jedhee. Kana barbaachisuudha. Lammaffaa immoo viidiyoo namaa barumsaallee barbaachisa baratanii barbichuu barumsaan barbaachisa. Yuutuubiin akka tiktookii amma waan namaaf iddee fe'uu hin dandeessa tiktook irratti. Yuutuubii irratti garuu waan namaaf iddee fe'uu hin dandeessu. Koppiraayitii takkaadha namarraa haqa. Tiktook irra anamma asumaan barumsa siniif haa ta'u yuutuubii afaan amaariffaa irratti torbeen keenya suma dhugaa torbee lama maalla godhanii roomaanan jedhamtu warri tiktook irratti beektan jiratan dubartee jaartii guddoo ingilizirtu nama kofalchiifti. Achumaanan ishii waraabee kolfumaaf jedhee jechuudha ummatumaaf kofalchisuudhe waraabee fidee yuutuub irratti fe'e. Ani warrumti tiktook irraa fiddanii too asitti feetan kun maal akka ta'e yamaa kan isa gaafnati ta'e yeroo baay'ee. Ani kun awla kana dura jiiji kiyyaan itti fide. Gaafan jiiji kiyyaatti fidu takkaadhaan dhabamsiisan sii godhanaan jedhe yuutuub irraa dhabamsiisan sii godhanaan jedhe koppii wannoo naan jedhe. Hundaafnee yamunatti fakkaataman namni tokko fayyadama. Ada akkatti isaan fayyadaman hin beekusuma dhugaa warri tiktook irraa waraabdanii fiddan natti maame. Dhugaa waan nama kofalchiisu gaafan fidu. Amma warningi takkitti dogoggora takkitti sitti dhufeera taanaan dogoggora takkitti sitti dhufeera taanaan yuutuubii kee dhabdaa naan jedhee warningi natti kenne kunillee barumsi barbaachisaadha. Anis lama mattu waaqayyo kaakalitu waan akkanarratti hojjennisi kana fayyadachuuf sirrii otuma ta'e iyyummoo hin barbaachisu xiqqoo ishii waan nama taphachiisus ta'ee wanni kanarratti rakkoo namatti fidus hin ta'u. Ofuma kolfaa. Siraayyuu moo barbaachisu dandeenyaan illee amma tokko ofii hojjechuu waa'ee nama. Ofii moo hojjenna yoo jedhan. Yaa osoo wakabaa kana laala namni keenya malee isaa asii fidnee asii kun ta'ee maxxansanee irratti hojjennu sana laalu malee sirrii miti. Namaafuu fakkeenyaaf ofuma keenyaaf kun sirrii miti jedhee yaadaan. Kun nama adabsiisa waan ta'eef anaan waarningii natti kennee kana siniin jennaa kaa amma sinii danda'ametti viidiyoo ishii ilaalaa fi laayikii godhaa fi laayikii godhaa osoo hin jedhan hin gootani kana. Adii isaa dhimma isaanii. Ilaalina yoo jedhan irra gaarii ilaalaa yoo jedhanis tolee ilaalaa yoo jedhan hin ilaalinaa jechuudha fakkeenyaaf kanaafiyyuu akkuma isinitti tole godha. Kanaaf nagaan turaa bakka nagaa oolaa garuu yuutuubii koo irratti intarvii cimaan ishii gochuu kana deema. Harama. Ammoo kana ishii godha. Harmaas taa'e. Ammoo kan fatwa kana.
Kanaaf gara mana kooti kottaa ishii warra si ilaaltanii hojjechuuf jirtan. Gara mana kooti go jedhaatoo kottaa. Achi gasaachuma teessanii jaadhaan deemtan malee silaa tiraanspoortii baaftanii deemtan. Kottaa sin gaari xiyyaara yaabbaddaati gara mana haadha eebbaatti. Baaburaan deemtan baaburaan gara mana haadha eebbaatti. Ani immoo konkolaataadhaan dhuftan konkolaataa mataa keessanii maan qabatanii golsaa jirtanis akkuma isinitti tolu. Ammiilaanis fiiguu dandeessan fiigaatii kottaa gara mana eebbaaf beekutti. Wala garra. Wala garraa.